Kutaan magaalaa Eekkaa bara baajataa 2018tti hojiiwwan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hojjechuuf hojimaata mootummaa ammayyeessuun kenna tajaajilaa teekinooloojiin deeggarame kennuuf karoorfatee hojjechaa jiraachuu beeksise. Hojimaata tajaajila mootummaa keessatti hanqinoota jiranii fi dhimmoota furmaata barbaadan hawaasa waliin adda baasuun furmaata kennuuf waltajjii marii jiraattotaa qopheessuudhaan jiraattonni yaada isaanii bilisaan akka ibsatan taasiseera. Bu'uuruma kanaan bara baajataa 2018 kurmaana jalqabaatti hojiiwwan hojjetamanii fi hanqinoota turan adda baasuun jiraattota kutaa magaalichaa waliin gamaggameera. Gabaasa kurmaana tokkoffaa raawwii hojii mootummaa bara baajataa 2018 kutaa magaalichaa kan dhiyeessan itti gaafatamaan waajjira Public Service fi misooma humna namaa kutaa magaalaa Eekkaa obbo Kiyyaa Tukkuu bara baajataa 2018tti hojiiwwan bu'aa hawaasaa mirkaneessanii fi hojimaata mootummaa ammayyeessuu danda'an hojjechaa jiraachuu himanii hojimaata mootummaa keessatti maddoota hannaa fi malaammaltummaaf sababa ta'an adda baasuun furuun danda'ameera jedhaniiru. Sadarkaa irratti rakkoolee 16 keessaa parsantaa 16 akka hiikaman gochuudhaaf yaalamee jira. Sadarkaa kutaa magaalaa irratti immoo rakkoolee 29 keessaa rakkooleen 26 akka hiikaman goonee jira jechuudha. Tootaalii rakkoolee furamuu qaban parsantaa 94 raawwii kurmaana tokkoffaa keessatti akka raawwanne ilaallee jira jechuudha. Hanqinoonni hojimaata mootummaa keessatti mul'atan to'annoo fi hordoffii mootummaa qofaan furuun waan hin danda'amneef jiraattonni kutaa magaalichaa komii jiru bilisa ta'anii akka dhiyeessanii fi furmaata isaaf waloon akka hojjetaniif waltajjii walaa gaafannu jedhu diriirsuun hojjetamaa akka jirus obbo Kiyyaan himaniiru. Madda kiraa sassaabdummaa fi hojimaata badaa kanneen ta'aniitiin adda bahan jiru jechuudha. Inni jalqabaan ijaarsa seeraan alaatiin kan wal qabatanidha. Inni lammaffaan bittaa faayinaansiitiin meeshaalee bittaa faayinaansiitiin raawwataman akka ta'an adda baasnee jirra. Inni sadaffaan dhimmoota lafaa fi lafaan wal qabatan akka ta'an adda baasnee jirra jechuudha. Rakkoolee kanaaf immoo furmaanni isaa maal ta'uu qaba kan jedhu kana of dandeessisnee hiikuudhaaf yaaliin godhamee jira. Inni guddaan kan hiikamu tajaajiloota karaa teekinooloojiidhaan akka deeggaraman gochuudha jechuudha. Kanaaf immoo tajaajiloonni akka kutaa magaalaattis sadarkaa aanaa irratti illee teekinooloojiidhaan hoogganamuu qaban, teekinooloojiidhaan deeggaramuu qaban eenyufaadha kan jedhu kan adda baasnee isaan sunniin yeroodhaan akka addaan hin cinne rakkoon illee yoo jiraate dafneetiin furuudhaaf hordoffii fi deeggarsa cimaa gochaa fiidbaak illee kennaatiin fooyya'insi guddaan akka jiru ilaallee jira. Jiraattonni kutaa magaalaa Eekkaa waltajjichaan booda yaada isaanii MN Pilaasiif kennanis kutaan magaalichaa hojii hojjetu keessatti hawaasa hirmaachisuun hojjechuun isaa kan jajjabeeffamu ta'uu kaasanii hojimaata mootummaa keessatti hanqinoota jiran furuuf hojiin hojjetamaa jiru fooyya'aa akka jiru dubbataniiru. Ammas taanaan mootummaan hawaasa waliin hojjechuu cimsee akka itti fufus dhaamaniiru. Waltajjiin wala gaafannu jedhu kuni gaafataa qofatu hin taane anis deebisuun qaba jechuudha. Gama kootiin maaltu narraa eegama? Gama mootummaatiitti immoo maaltu eegama? Akka hojjetaa tokkotti hojjetaa mootummaati kennan tajaajila kennu uummata keessa eenyusa nu qacareechi nu kaa'e kana sirriitti tajaajiluu qabna waan ta'eef akka mixiin wal qabattee bishaan ceetu nutis geessitoo keenya jiraataa aanaa keenyaatii wajjiniin wal qabnee wal gargaarree akka hojjennu nu gargaareera. Anjarri dhiyeechee shaggaadha. Keenyas immoo hangaafii qabnu amma kinoo gaafanneeti jirra. Nuuf deebisu inneet abdii qabna. ክፍለ ከተማችን እየሰራ ያለው በአሁኑ ሰዓት kutaan magaalaa keenyaa hojiiwwan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hojjechuu irratti argama. Gabaasni raawwii hojii kurmaana tokkoffaa dhiyaates hojiiwwan hojjetaman sirnaan mul'iseera. Fakkeenyaaf balfa sirnaan dhabamsiisuun wal qabatee duraanee rakkachaa ture. Daandiirra wayita deemnullee foolii badaan rakkisaa ture. Amma sun hunduu hafee naannawaa qulqulluu fi mijataa keessa jiraachaa jirra. Kun hojii qindoominaan hojjetameen bu'aa argameedha.